Medicine, it's not free lunch. Doktor maal taate naan jedhu ani wannan beekuu qabu. Barnoonni medisinii waggaa meeqatti xumurama? Siin jedha kaaffeenis harkaa cufamteerti guyyaa sanii nyaanne mataan naan bobbaaffatee jira wanna akkana argeen beeku. Gibbii meeqa dhuftee mudannoo gaxxameenyii yookiis mudannoo nama kofalchiisoo ta'u nama barsiisoo ta'u kan nama bohaarsu. Inni dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u shamarreen kenna yeroo baay'ee yeroo barbaadu miti yeroo nuti isaaniif kennu numarra kan barumsaaf kenninutu iyyuu caala. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya barataa baay'ee qaxalee barataa baay'ee goboozii kilaasmeetii kun isiniif qabadhee dhufe waa'ee dhimma dipaartimentii meedisinii irratti informationii jiru tokko lamaan diggaawut godhee waan jiru isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo guyyaa irraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Keessattuu meedisinii jooyin gochuuf namoonni barbaadan yookiis immoo fira yookiis riyyaa meedisinii jooyin gochuuf fedha qabu yoo qabaattan viidiyoo kana sheer akka gootan asumaan isin afeera. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaa ilaaluun dagatina chaanalii keenya kanaaf haaraa yoo taatan asumaan like subscribe gochuun yaada keessan nuuf qooda. Kana qofa min dipaartimentii kan biraa hiriyoota koo afeeree isiniif qabadhee nan dhufa. Dipaartimentii sooshaal saayinsii akkasumallee dipaartimentii naachuraal saayinsii keessa dipaartimentoota jiran dipaartimentii barbaadan koomentii keessatti na beeksisa. Gibbii keessa barattoota jiran barattoota qaxalee fi barattoota waa'ee dipaartimentii sanaa haalaan beekan isiniif qabadhee dhufaa waan jiruuf dipaartimentii barbaadan koomentii keessatti na beeksisa. Egaati guyyaa irraa kan waliin ilaallu dipaartimentii meedisinii kan wal qabatudha. Naawol bagana gaan dhuftee guddaa galatoomii waamicha kiyya kabajjee bakka kanatti argamuu keef guddaan si galateeffadha. Gaa guyyaarraa gaaffii adda addaa siif dhiyeessaa jechuudha. Keessattuu barattoota keenya kan ilaallatu akkuma beekamu sa'aatii kana barattoonni keenya kutaalee adda addaarraa gara yuunivarsiitii seenuudhaaf yeroo isaan itti jiranidha jechuudha. Barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii dhufaniif gorsa adda addaa isaan barbaachisa. Keessattuu dhimma dipaartimentii ilaalchisee dhimma mooraa keessa jireenya mooraa keessaa ilaalchisee dhimma hedduu gorsi isaan barbaachisaa jechuudha. Namoonni hedduun namoonni tokko tokko exaggerate godhanii kan namatti himan jiru. Namoonni tokko tokko immoo baay'ee underestimate godhanii kan namatti himan jiru. Kanaaf egaa nama ati xiqqaatoo guddatu yuunivarsiitii kana keessa waggaa 5 kan jirtu muuxannoo waggaa dheeraa qabda. Ekspiriyaansii kee kanarraa ijoollee gana fireeshii gara yuunivarsiitii dhufaa jiraniif dhaamsa qabdu akka ati nuuf qoodduun barbaada. Okay, guddaa galatoomii yaa'u maqaan koo Naa'ol Takleen jedhama. Ani barataa waggaa 5ffaa meedisiniiti. Wanni ani barattoota haaraa amma yuunivarsiitii filachuudhaaf deemaniif gorsi ani qabu waan tokkotu jira. Jechi kiyya ani akka barataa meedisinii ta'uu kiyyatti wannan arge jira. Waggaa 5ffaa kana keessatti wannan baay'ee dabarseetu jira. Wanna kana keessa seenuudhaaf barataan hunduu meedisinii haa seenu miti. Barataan hunduu injiinaringii haa seenu miti. Filannoo baay'eetu jira yuunivarsiitii seenuudhaaf. Garuu barattoonni qabxii galmeessisanii ta'u qabxii seensa yuunivarsiitiidhaa barattoota galmeessisaniif ani amma ergaan ani guddaan isaaniidhaaf qabu. Dipaartimentii akkamii seenuu qabu? Dipaartimentii maaliif filachuu qabu? Dipaartimentii yoo filatan kiraayiteriyaa akkamiitiin yuunivarsiitota filachuu qabu kan jedhanii fookasii waan isaan itti godhuu qabantu jiran jedha. Kana yoo isiniin jedhu fakkeenyaaf akka yuunivarsiitota Itoophiyaa keessa jiranii haala ibsa duraaniitiin yoo jiraate yuunivarsiitota 42 iyyuu iskeejuulii keessa galaa tureyyuu. Amma garuu rimeediyaalii fi daayireektilii ijoolleen paas godhantu jiru waan ta'eef ergaan kiyya taargeetiin warroonni isaan godhu ijoollee qabxii seensaa argatanii qaxxitaa fireshmaanii ijoollee eegalanidhaaf jechuudha. Tokkoffaa ani akkan kiraayiteriyaa kiyyaatitti ilaalu ijoollee barattoota meedisinii seenuu barbaadifan waan jiru isaanitti himuu barbaada jechuudha. Meedisinii seenuu fi seenuu baachuun fedhii barattootaati. Waan ilaalantu jira. Garuu wannan gorsi guddaan ani isaaniif kennu meedisinii filachuudhaaf qofa kaayyoo yoo qabaatan meedisiniin maalidha kan jedhu laaluu qabu. Barattoota kanaan dura meedisinii barataniitiin ba'an jireenya isaanii duubatti gargaraniin laaluu qabu.
even dooktaroota amma hojiirra jiran waa'ee meedisiniidha sirriitti gaafachuudha qabu. Wanni kun barumsa dhamaatii guddaa qabudha. Garuu dhamaatii barataan sun dhama'een gatiin kafaltii isaaf inni argatu tokkodha miti. Kun ifa ta'uudha qaba. Namni kaayyoo adda addaatiif barumsa meedisiniidhaa seenuu barbaada ta'a. Tokkoffaa community isaa sarba gochuuf ta'uu danda'a. Meedisinii baradheetoo jireenya kiyya nan jijjiira jedheetiin seenuu danda'a. Akkasumas immoo just meedisiniin ambishinii kiyya jedheetiin illee barataan seenuu jiraachuu danda'a. Kanaaf hawaasa umriin dabalaa deemuun kaayyoon keenya illee wal faana jijjiiramaa deemuu danda'a waan ta'eef akka duubatti deebinee too rigiriit hin gooneef waa'ee informationii meedisiniidhaan jiru sirriitti haxxaarra'uu qaba, sirriitti beekuudha qabaan jedha. Barattoonni haala yuunivarsiitii isaanii taargeetiin isaatii kan ta'uu qabu dipaartimentii kamiin seenuu qaba kan jedhudha. Yoo nan kana seenuu jira fakkeenyaaf injiinaringii seenuu barbaadani yuunivarsiitii biraa seenuu isaan irraa eegamu. Addis Ababa saayinsii and teekinooloojii fi Adaama saayinsii and teekinooloojii dorgomanii tu seenudha. Because taargeetiin isaanii tokkoffaa maalidha? Injiinaringii irratti waan ta'eef. Akkasuma isaan yeroo meedisinii illee seenuu barbaadan wanna kana sirriitti ilaalanii yuunivarsiitota filatanii jedheetiin itti himuu barbaada siniin jechuu barbaade. Amma waan baay'ee kaastee jirta, iddoo baay'ee tuqte yeroo baay'ee amma seenaa yuunivarsiitii keessatti barattoonni meedisinii yeroo baay'ee konsuum godhu, sooshaal rileeshinii qabanii jireenyi isaa cinqatiidhaan kan guutamedha jedhanii wanni haasa'amu hin jiranna. Akkamati akka nama waggaa 5 barumsa kana keessa dabarseetti muuxannoo ati qabdurraa waan argite maal qabda? Riyaalitiin lafarra jiru maali? Amma barattoonni waa'ee meedisiniidhaa hin beekne totaalii meedisinii keessatti sadarkaatu jira. Tokkoffaa freshmaanii erga seenaniin booda introduction to medicine part jedhamutu jira. Introduction to medicine kan irratti barattoonni kun warroon isaan lallaalanii just termiiwwan adda addaa waa'ee meedisinii keessatti kennamanii baruu, maqaalee anaatoomikaal istiraakchariiwwan adda addaa baruu, wanna jiru raafilii gubbaa irratti meedisinii maal fakkaata kan jedhu ilaalu. Akkuma PC1 itti seenaniin immoo PC1, PC2, C1, C2 internshipiitu jira. Akkuma PC1 seenaniin systematic approach tu jira. Jechi kiyya amma fakkeenyaaf haala wal hormaataa ta'uu danda'a, haala nyaatinsaa ta'uu danda'a, haala sirni sammuun keenya ittiin dalagu ta'uu danda'a, haala dalagaa onni keenya ta'uu danda'a. Isaan kana qoqqoodanii too sadarkaatti baratanidha. Sistema tokkoon kana keessatti wal'aansa isaa, structure isaa, dhukkuboota akkamii qaba paartiin suni kan jedhu naan itti ilaalu. PC2 illee akkasuma እና PC1 fi PC2 irratti just PC2 gaafa jedhamu amma pre-clinical jedhama. Pre-clinical 1, pre-clinical 2. Pre-clinical jechuun clinical yoo jedhamu barataan tokko direct contact with the patient dhukkubsataa wajjin directly itti qunnamee patientii san tuttuqaa, patientii san irratti physical examination hojjechaa adeemsa itti deemudha. Pre-clinical jechuun immoo barataan tokko dhukkubsataa san bira utuu hin deemin beekumsi inni argachuu qabu bakka itti argatudha. Theoretically beekaa jechuudha. Theoretically barataa. Anatomical structure isaa beekuu qaba dura patientii bira deemuu isaatitti. Treatmentiiwwan isaa beekuu qaba. So pre-clinical kan jennuun dhukkubsataa wajjin hariiroo hin qabdu. Just theoretically barataa. Waan baratte san immoo boodatti dhukkubsataa wajjin yommuu walitti dhuftu clinical jedhama. Clinical kana keessatti immoo bakka lamatti qoodna. Clinical 1 and clinical 2 jennaan. Clinical kana irratti wanna adda isa godhu paartii qabu. Jechi kiyya amma OB-GYN kan jedhamutu jira, pediatrics kan jedhamu jira, surgery kan jedhamutu jira. Inni kan biraa immoo internal medicine jechuudha. Surgerynis jira. እና paartiiwwan kana adda addatti qoqqoonne sa'aatiitti barannudha. Waardiiwwan tokko kana irratti amma clinical irratti yoo dhufnu hariiroon keenya kan ta'u akka duraanii barsiisaa qofa wajjin hin taane dhukkubsataa irratti. Dhukkubsataa kana ni wal'aannaa, dhukkubsataan kun maal ta'e kan jedhu ni ilaalla, clerk ni goona, history isaa ni furannaa, physical examination isaa ni furannaa. Real medicine sa'aatiin inni itti jammaru clinical year kana irrattidha jechuudha. እና akkaataa irratti naa kaafte medicine it's not free lunch. Salphaa miti. Lama qabda dhugaa dubbachuuf because
clinical or pre-clinical yoo seennu sanii nuti oral examination kan fattanamnu waggaa dhumaa irratti guyyaa takka. Clinical hearing garuu always it's about oral. ጊዜ ሁንደ ክለርክ ንጎታ ጊዜ ሁንደ ፕሬዘንቴሽን ንጎታ ጊዜ ሁንደ ጋፈተምታ ጊዜ ሁንደ ኒ ዴቪስታ ከና ሁንደ ሞቲው ደምደመቴ ኬሳ በውዳፍ ሲኒየሮታ ዶክተሮታ ስፔሻሊስት ቶጅን ወልጥጥቁ ባቹዳፍ ድርቀማ ዱብስቴ ደሙ ቀብዳ ድርቀማ ዋንጅሩ ስርት ይላሉ ደቀብዳ ከናንጎኔ ታናን ባየር ፉፉን እንደንዳሙ ወሩምሳ ሜዲሲን ይዳ እና ወኑን ለከላለ ወኑ መከናለ እና ቢዚ ነማ ጎዳን ድርቀማ ጋሩ ሀሪሮ ነሞቶ ብራው ጂን ቀብዱ ሀሪሮ ማቲ ዳው ጂን ቀብዱ ሀሪሮ ሂሪያኬው ጂን ቀብዱ ኒላፊሰ ከንጀሩ እኒ አካባቲ ጂንጀማ አንፈየሮን ቀቡ ከንጀሩ ትራኮ እኒ ዱጋ ዱበቹ ዳፊ ያው ሸመሬን ከነ የሮባዬ የሮ በርባዱ ሚቲ የሮኑ ሲሳነፍ ከነ ነው ማራ ከምበሩም ሳፍ ከነ ንቱዩ ጫላ ሰውሰኒቲ ፊትኮ ወናከና ከነ ኬሰ ዲፕሊ ሴንን ኩን ትቆልፋቹ ደንዳ ጋሩ ወኒ ዱጋን ጅሩ ስኬጁል ተውላ የቹኪያ ካላንደር ንጀራል ለበረም ሲጨ ኑፈየሙ የሮ ከሚት ማል ቀብና የሮ ከሚት ማዲሱ ቀብና የሮ ከሚት ወና ካናዳ ለጉን ቀባ ከንጅሩ ኖርማል ስኬጁል ተይጅራ አንተ ጅሩን ኬኛ ቶታሊ ስኬጁል ተይትኒን ኑፍ ጅራታ ጀቹ እና ሀሪሮ ነሞተ ብራውጅን ቀብኑ ካላፊሱ ደንዳ ከንጀሩ ወሪ ስርናኑ ጃለቱ ወርኒ ስርናኑ ቤኩ ማቲን ኬኛው ቦለዋን ኬኛ ሂሪዮን ኬና ዋን ኬሰ ጅሩኑ ቤኩ ዋንቴ ባየሌ ሀሪሮ ዱአ ከሲትሌ ጆሎጁን እንቀብኑ ወሪን ቤን ነገሩ ጉመት ኑቲ ዋምብራ የሮ ዳምኔ ምናና ተውባቹ ደንዳ ከንጀሩ ያዱ ደንዳ ዋንቴ እና በሩምሰ ሜዲሲኒ ወሮ ተበረቻ ጅራን ሐለ ከናኒ ሳንቲ ሜዲሲኒኒ ወጋሜ ከከብረተሙ መፈከኛፍ ተቆተቆ ጋሳ ደጀዱ ተቆተቆ ጋተሮ በየዱ ተቆተቆ ጋጃ ጀዱ ተቆተቆ ሞ ጋተሮ ባፈለካ ጀዱ ኬዝ በረቶኑም ቱሌ ማዲን ሳኒ ጋዋ ሳንጋፈተኒ ወጋሜ ከፋራ ከጅረኒ ዱበቹ ሳኒ ቱልፋታ ወጋሜ ከፋራ የሰ ዮ ቢፈንታ ዮ ማልቴ ጋቢን ጀደሙ ማቲ ረጋፈ ነማፍከው ባዮል ፋታ ላይ ቹረና አከም ሜዲሲኒኒ ወጋሜ ኮንሱም ጎዳ ጉንስ እንጀሩ በኑን ሜዲሲኒ ወጋሜ ከጥጥሙራማ ከና እንፎቀ ግራዋን ቆብቆብዳ ኤጋይ አካ ሚኒስተሪ ባርኖታ ባሴቲ barumsi medicine for real kan inni itti fufu yoo lakkoofne ilaallu freshman waggaa tokkodha including the introduction to medicine PC1 waggaa tokko PC2 waggaa tokko C1 waggaa tokko C2 waggaa tokko internship waggaa tokko totally barataan tokko medicine yoo seene waggaa jahan keessatti title doktorummaadhaaf fudhatee ba'uudha qaba jedha garuu haala biyya keenyaa jiru bila qabne ilaallu ዩኒቨርሲቲ ገራገሩማ ጉዳ ቀባ ሰባሚሳ ማል ሴደኒ ዩኒቨርሲቲኒ ቶኮ በረቶኒ ኖርማሊ ገና ይንበኡ በረታ ሜዲሲና ጀዳማ ሚቲ በረቱ ዩኒቨርሲቲኒ ባሰንገሩን ጅሩ ሰባቢኒ ሳማላ ባጀኒን ጅሩ ጀዱ ዮኪኒ ሂሪና ሜሻዊቱ ቱሬ ጀዳ ዮኪኒ ሞቲዩ ናኖን ኢሳን ረጅረን ሱኒ ሰበባ ነገኛቲፍ ምናምና ዱበት ያርኪፈቹ ደንዳ እና የሮባዬ በረቶኒ ወጋ ሰደፋ ጥሙረኒ ወሮ ተባንቱ ጅሩ ወጋ ቶርባ ፋውሮኒ ጥሙረኒ ቶሮ ተባንቱ ጅሩ እና ወጋ ጃፍ ነ ወሮኒ ጥሙረኒ ባኒ ባዬ ጥቆዳ እና ማክሲመም ወዱ ዴራቴ ወጋ ሰደት እንቻሉ ወጋ ሰደት እንቻሉ አፍሬጅንሳ ወጋ መቶርባ ወጋ ቶርባ አፍሬጅንሳ ኖርማሊ ዩኒቨርሲቲ ባዬን በረቶተ ኢሳኒ ወጋ ቶርባ ጅዱት ኤቢሲሰኒቶ ባፋቱ ጀቹዳ ኦኬ እና ዋምባዬኑ ካስቴ ዋምባዬ ስራ በረኔ ናልኪያ ገለቶሚ አከሚ ቱርቲ ወጋማ ከነ ዴራ ከነ ኬሰቲ ሜዲሲኒ ገጆይንጎቴ ኦኬስሞ ጊቢ መገሩፍቴ ሙደኖ ገጠመኝ ኦኬስ ሙደኖ ነማ ኮፈልሲሶተው ነማ በርሲሶተው ከነማ ቦርሶተው ሙደኖ ጅሪኛ ኬቲ ከኑፍ ቆዶ ቀብዳ አኒ ሙደኖ ያው ሙደኖ ባይ ወጅራ ገሩ ሙደኖ ናኒ ነሙደተ ጀደቲኒ ያዱ ኤርገኒ barumsa medicine seene waggaa afraffateeto akkuma siwaani eegaleen barumsi xiqqoo yaa wanna hundaafu haaraan ture jechuun wanna physical examination jedhamu jira dhukkubsataa irratti hojjetta wanna kanaaf haaradha clerkii wanna jedhamu jira dhukkubsataa sanii seenaa isaa fudhattee maal akka ta'e dhukkuboota adda addaa wanna jiru hundaa irratti ilaaltanna wanni kun hundi challenge ture waggaa majammaraatiif na
Waardiin nuti yeroo jalqabaatiif seenne peediyaatiriksii ture. እና peediyaatiriksii kanarratti daa'imman waggaa 18 gareen jirutu wal'aanamna. Akka tasaatee yoo algaa siree qoqqooddannu dhukkubsattuu waggaa tokkoon guunnetu na mudatee ture. እና yeroo nani wanna kana hojjedhu normally rezidentoonnis internoonni illee ni jiru ture guyyaa sanii waardii keessatti maal akka ishee dhukkube hin beeku daa'imattiin. እና haati ishee ni jirte ture iyyuu na cinaa. እና ያው ፔዲያትሪክስ irratti mootii history nuti furannu warrarraa miti yeroo baay'ee yeroon seenaa kana furadhu waan baay'ee natti himte. Bakka isheen natti musheetitti fi ani wannan ani barreessu sani yeroo jalqabaati waan ta'eef mooraalii guddaadhaan hojjechaa ture beektaa. Fiizikaalii viidiyoo baay'ee ilaalee ture waan jiru hundaa jechuudha. Even intarneet rezidentii achi jiru waan jiru gaggaafachaa saayinii simpitamii irratti arge hundaayyuu interpreet isaan naa gochaa babarreessaan ture. እና ijoollee baay'een peedaa akkuma seeran miistii baay'een hojjenne fiizikaalii baay'een hojjenne. እና siistama hundaa hojjedhee xumuradhe beektaa. Akkuma xumuradhe naannoo sa'aatii 12 ta'a gara galgalaatirra. እና guyyaa sanii siinaroonni normaalii daqiiqaa 30 yookiin 25tti xumuranii ba'u. Ani saamii kanatti fudhate seete history fi fiizikaalii barreessu sa'aatii 3 natti fudhate. እና dhamaatee kana hunda keessa darbeeni naannoo suni naannoo sa'aatii 12ti kaafeenis cufamu eddi. እና በቃ oduu fixeen hin ba'u oduun jedhu xiqqoo turraani daa'imattiin dhukkubni ishii xiqqootti abaasnani vaayitaal saayinii ishii baay'ee direenji ta'uu ጀመረ እና ኦክሲጂን irra turte ምናምና. እና ሲነሪ ዶክተር ሲነሪ tokkotu jira hin dhufe yoo laalu mucayyoon siivar koondishinii irra jirti. Ishii akkuma laaleni bakka wanni kun shaggaan taane jedheet daa'imattiin hargansuu dhaabde. Hargansuu dhaabnaan yaa namni hargansuu dhaabe tokko macheem wanni irra jiru xiqqoo hamaadha miti. እና akkuma inni dhufeen CPR yoon jedhamu jira miti risaseet gochuu jalqabe daa'imatti. Haalleen risaseetti godhu baay'ee xiqqoo leenjaani. Anu wannan dandamadhu natti fakkaanne ture beektaa. Baay'ee kennee fi vaayitaal saayinii sirreessuudhaaf baay'ee yaadee doktarichi daa'imatti san risaseet godhu baay'ee nahaa ture. Haatii fi abbaan daa'imatti san inni jiru ture. Na daa'imattiin tuni haadhaafis abbaadhaafis daa'ima jalqabaati. Traditionally wal'aansa baay'ee keessa deebisanii turanii daa'imattii tana. Na yeroo inni akkas godhu እንግዲህ ሀሳብ jechuun anaaf haaraadha wanni kun wanna akkanaa yoo ta'u. Na baay'ee risaseet godhee oksijiinii illee kennanii fi homaa hin dadhabane carrashaarra daa'imattiin kollaapsi goote rispiree hin boqatte rispireeshinii naashee hin dhaabate. Na namni baay'ee ture beektaa ala sana. Anis akka doktara tokkootitti akka barataa tokkootitti gaawonii keewwadheen ture. Doktar maal taate naan jedhu daa'imattiin ani wannan beekun qabu. Kazaan ka doktoroonni illee hin ba'anii isaan akkati barataa taate hin beekan. Innaa doktoroonnis ni ba'anii rezidentoonni illee ni jiru tureeyyuu isaan akkasumatti gatanii baananii daa'imattiin ani waggaa sa'aatii 3 wajjin ture san akkamittan akkanatti ishee gata ba'ee tanan jedhee tanan uwwisaa itti uwwise. እና deezii konfirm gochuu qabu turanii jiru rezidentoonni fi speeshalistoonni. እና yoo deezii konfirm godhanii ana akka barataatitti paartii fiizikaal egzaamineshiniiti jedhama deezii konfirm gochuu. እና guyyaa saniin ani nama lubbuudhaan boqotee daayireektilii ija kiyya fuulduratti namni lubbuu isaa dhabe guyyaa saniin argee. እና erga kuni darbeen booda dhugaasiin jedha kaafeenis harkaa cufamteerti guyyaa sanii nyaata nyaanne mataan naan bobaafatee jira wanna akkana argeen beeku akkasumatti ambulee galgala san guyyaa 3f wanni kun na keessaa baduu hin dandeenye. Akka wannan ta'ee iyyuu xiqqoo mataan na dhukkubse beektaa. እና waata wanna akkana meedikaalii keessatti fufu jammareen ana qofa harkaa miti barattoota harka barattoota biraa jirtiyyuu ka mudannoo akkana akka mudachaa isaan jiru dadhaga'uun eegalee. እና በቃ barumsa meedikaalaa kana keessatti wanna akkana nama mudachuu danda'a. Chaalenjiiwwan saayikoodhaan namatti dhufan keessaa wanni kun isa tokkodhaan siniin jedha.
እና ergaan ani hunda barattoota hundaatiif dabarse kanaan durallee yaa ona qayyabattanii jirtu wanna jiru hunda isinitti himeen ture mudannoon nu mudatullee akkana እና barattoota meedisinii seenuu danda'anii mudannoon akkana isaan mudachuu danda'u karaan fuulduratti እና haala guutiinsa yuunivarsiitii haala filannoo yuunivarsiitii keessanii informationuma kanaan dura isinitti hime saneen axxaarraatoo waan jiru hunda lallaalan isiniin jedha isiniin jaaladha galatoomai warroonni viidiyoo kana dhageessaniitu ምናልባት bakka nuti jirru yoo dhuftanii welcome sinin jenna galatoma. Thank you so much. Galatoma.